السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني هردفتو تكينيا لا كم بهافلي تايتن كباك بيتن هندقي سنيو رمو فيديو هاروا سنيف كبت إلو فينجرا إنسمو واي دكتورتا ዶክተር ነኝ ያን ሁሉ ዓመታት አንገቱን ቆልምሞ ሌት ቀኑን ሰውቶ እድሜውን ገብሮ መጽሐፍ ስራ አንግቶ ስንቱን ከአልጋ ላይ አክሞ አስነስቶ ክቡር ያለው ዶክተር እንዴት እናያለን? የሚበላው አጥቶ ይሰማል ወይ መንግስት? ይሰማል ወይ ህዝቤ? ከደም ጋር አድሮ ከታመመ ውሎ የምታመጥ እናት ከምጧ ገላግሎ ስንቱን ከስቃይ ላይ ከአምላክ ጋር ፈውሶ ስንቱን ያዳነው ሰው ትንሽ አረፍ ሊል ቤቱ ተመልሶ ለእንጀራ ጎሎት ለቤት ኪራይ ጎሎት እንዴት ይታመማል? እውነት ለመናገር አልገባንም እንጂ እንደ ሀገር ያማል። አበው ሁሉም ይቅር ለራሴ እኖራለሁ፣ እኔም ህይወት አለኝ ለቤቴ ሆናለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ ነጋዴ ሆናለሁ፣ ቲክቶከር ሆናለሁ ብሎ ያቆመለት የሀገሬ ዶክተር ምንድን ነው ምን ሆነው? እውነት ለመናገር በነገራችን ላይ እውነተኛ ታሪክ ይሆን እንገራችሁ። ዶክተር ጓደኛዬ ስንት የተለፋበት ስንት የጠበቅንበት እንባ እያፈሰሰ እየተናነቀው ከሙያው ርቋል መኖር ሲከብድበት። ኋላ ይቆጨናል ችላ ያለበት ለት የኋላ አድጌ ተምሬ ዶክተር ሆናለሁ የሚል ልጅ አጣንለት። ስለዚህ እላለሁ እናቴን አክሞ አባቴን አክሞ ወንድሜን አክሞ እህቴን አክሞ ሰው አድርጎ ያቆመኝ ሚስቴንም አዋልዶ ልጄን የሸለመኝ ቆስሏል አድፏል ሳይል መድኃኒት የሆነኝ የዶክተር ጥያቄ እስኪመለስ ድረስ ሙያዬ ባይሆንም ጥያቄው የሚገባኝ በቃ እኔም ዶክተር ነኝ። ይሰማሉ መንግስት? በነገራችን ላይ ይሄ ጥያቄ ፍትሐዊ ጥያቄ ነው። ባለስልጣንም ሆንን ተራውም ህዝብ ሆንን ሁላችንም እንታመማለን። ልጆቻችን የሚወለዱት በሆስፒታል ነው፣ በዶክተሮች እጅ ነው፣ በነርሶች እጅ ነው። ደስ ብሎት የሚያክም ሐኪም ነርስ ለመድኃናችን ዋስትና ነው። በዛ ላይ እስከ መቼ ድረስ ነው ባለሙያዎቻችንን ወደ ውጭ ሀገር እየሰደድን የምንቀጥለው? በቃ ማለት አለብን እኮ ዶክተሮች የኛው ናቸው፣ የእናንተው ናቸው። ስለዚህ ይሄ ቀን ጥያቄ ነው። ጥያቄያቸው ይመለስ፣ የሁላችንም ጥያቄ ነው። ጥያቄው እስኪመለስ ሙያዬ ባይሆንም በቃ እኔም ዶክተር ነኝ። egaa akkuma dhageessaniittan kanatti Itoophiyaa hunda keessaa kililii hunda keessaa naannawaa hunda sii keessaa doktoroonni mindaan keenya nuuf haa dabalamu jechuudhaan hiriira bahaa jiru. Kanaafuu jennaan jarri hojii dhiisan jechuun gubsataan meeqa namoonni meeqa baadiyyaa keessa kan jiranus kan katamaa keessa jiranus dhukkubsataa meeqa jira. Amma sabana kana immoo dhukkubni karaa hedduudhaan danateera. Kana keessatti immoo jarri hojii dhaaban jechuun namni du'eera jechuudha. Kanaafuu jennaan utuu jabaatee deebiin jaraan kun deebiin sirriitti kennamee jedha. Arraa ijoolleen Oromoo nama sadii dhufanii na ilaalanii turanii jechuudha. Gaaffis na gaafatanii hin sodaatiini wanta sodaattus hin qabdu dubbadhunaan jedhan hin sodaadhaan sin jirru dhugaama isaan dubbachaa jira. Kanan fidadhee dhufe Itoophiyaa irraatidha malee asii Arabinnoon nuun feessineesi kanarra baas miti. Garuu mucaan kos mucaa Oromoodha, anis Oromoodha. Biyya keenyaan fidadhee mucaa Wallaggaadha. Abbaan mucaa kos Wallaggamaadha. Kana ani galuun barbaada jechuudha Itoophiyaatti galuun barbaada. Waa biraas hin jedhu bakka Itoophiyaatti galuun barbaada. Haadha kos kanaa booddee laayifii seenaa fi miidiyaattis laxxafiinaa. Waa'ee kos miidiyaattis laxxafiinaa. Anaaf jettanis ni waliin sirloliinaa. An dhugaa isaan dubbachaa jiraati. Itoophiyaa irraatiin fidadhee ammas taanaan boris Itoophiyaa maan fidadhee. Anaaf jettanis waliin loliinaa. Walis wanti naasin jedhiinaa bakka ani hin barbaaduuf nagaadhaan galuun barbaada, fayyaa ta'uu koon barbaada. Itoophiyaatti galuun barbaada mucaa koo qabadhee jechuudha bakka waa tokko jechuus hin barbaadu kanuma jedha walis lolina haadha kos lammaffaa miidiyaa irratti laxxabsiisina. Egaa akkuma duraan dhageessanii jettanutti biyyattii kana
araba tulfeessa jedhamee ture amma immoo isiin immoo Itoophiyaarraan fudhadhee dhufee jettee kun immoo soba. Akkamitti namni utuu mirmaraan kan qoratu qoratamee biyya alaatti kan darbu osoo jiru akkamitti asii fudhattee dhattee biyya arabaatti da'uu dandeessi? Mee viidiyoo isatti aanu ilaalle. Ani duruma warra sirra ajandaa dhaabdanii dhaabai itti saalfattu tokko famjeeyyatiin gaafa biyya galtee baatee dubbatti itti saalfattu haadha waxamadii keessa jirti mana hidhaa jirti gaafa jedhu ragaa waliin daa'ima kana ilaala adiidha daa'imni kana rabaatti giddumaan nutti fiddu giddumaan kanaafuu jechuudha hin salphattu jedhan ture ani afaan hawqistan kanatti deebitanii bishaan hin dhudhan jedhan ture kanaafuu daa'imni ilaala adii akkana. Namni tokko gaafa dhugaan kee bahu abbaatti baabara. Daa'imni diqaala dhalatee wayii jedhan abbaatti qacamu. Wanta ta'e inni irraa goruu iyyuu jiru funyaan ija abbaatti gixxam jedhee ba'a. Addeen teenya gabbaa'ii dhiifama nagafachiisa uummata Oromoo jettee asirra teecha. Nuti Oromoon uummatni Oromoo dhiifama si gaafata. Huu haariyyuu nu beektu barkeessa keenya. Waatu ani gadi ba'ee gaafa sinitti waa dubbadhu axxarroo malee dhufu laala. Waatu jira niitiin tuni biyya Beerut keessa nuuroo wuddinati jira araboonni of danda'an jira yeroo ammaa kana niitiin tun odoo harka keessa qabaachuu baattee odoo wanti wayii jiraachuu baattee tiikeettii murtee akkana gootee karaarraa fuute arabaakesh abashan argeeyoomii karaarra nama fuudha ani nu soobinaayi jenne ragaa wajjin kanaafuu jechuudha. Gurbatti baaqqitti neenyudha ishii sunillee saalfatti kiyyaa bututaamti jaartii hudduu galabbaxamtu jaartii hudduu maganooftu jechuudha. Kaniqaa arabaa ciniinta fixxee ati si salphatta jechuudha. Falmattuun jedhan tokkollee jira qoqoramaa wayii maal fakkaata kalee viidiyoo bahee inni faana nama ta'e qirrash Ameerikaan erga jette biyya Ameerikaan jette. Egaa akkuma dhageessanii jettan kanatti biyya Itoophiyaadhaaf fudhadhee dhufee ani shawaa wallaggumaan fudhadhee biyyuma koo keessaan fudhadhee dhufee jettee kun immoo sobaa mucaa yeroo dhalatus abbumatti ba'a akkuma dhageessan isiin immoo amma ofiisiitiyyuu mana hidhaa jette malee biyya ormaa jette utuu amma kaatee dhugaa dubbatte ajjeesanii baara keessa buusan eenyuun ni gaafatu soba dhugaan dhumti xiqqeetti kan ba'u yoo isiinas dhuftee jette malee achi teessee akkas maal yoo dhugaa isaa dubbatte maal nyaattee bulte eessa bulte gadi baasu kanaaf jecha isiin rakkatteetti sodaadhaaf yookiin lubbuu isiitiif jecha ani mucaan abbaan isaa Itoophiyaawidha zeegaadhuma konkootii jette malee jaallattee miti sodaachifamteeti duraan isiin kan arabaati maaf jette silaa dubbiin humti gaafa tolu jalqaba tola kan jedhamu isa kana. Siinoo duraan isa kana takka na godhee wajjin ciimneerra jettee amma immoo maalii fi turtee kaatee Itoophiyaadhaan fudhadhee dhufeette. Siidhuma sanatiyyuu yoo didde akkas sodaachifteenaan sodaadhaaf jettee akkana jette malee wanti kun dhugaarraa fagaatee siluma gaafa ka'e dhugaan badee sobatu dhugaa fakkaata akkuma jedhamu ammoo dhugaa sobatu yoo dhugaa fakkaataara dhugaan sun immoo bahuudhaaf turree bullee yoo ilaalle malee sobata amma dhugaa fakkaataara isiin sodaattee akkas jedhaatti amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti nagaatti naa turaan isin jedha.